Akkam jirtan hordoftoota keenya nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa hedduma jirtan hundattis nagaa qabu. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin wanta haaraa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra jechuudha. Oduu gammachiisaadhaas namoota afaan Oromoo dubbatanii fi akkasuma hawaasa Oromootii fi warreen afaan Oromoo hunda dubbataniif jechuudha. Innis maalidha? Telegram keessan translate afaan Oromootti gootanii yookiin afaan Oromootti hiikkatanii afaan keessaniin qooqa beeytaniin akkamitti akka fayyadamuu dandeessan kan wajjin ilaaluta jechuudha. Kun oduu baay'ee gammachiisaadha. Telegram afaan Oromoottiin hojii eegaluun isaa baay'ee tokko oduu gammachiisaadha. Afaanuma keenyaan jechuudha. Afaan qooqa alagaatiin osoo hin taane qooqa kan keenyaan wanti ofiigaa kan keenya tokko wanti kee tokko kan alagaarra siif caala waan ta'eef afaan keessaniin akkamitti akka Telegram fayyadamtan guutumaan guutuutti translate yookiin afaan Oromootti hiitanii akkamitti akka fayyadamuu dandeessan kan wajjin ilaaluta jechuudha. Warroonni Telegram fayyadamtan akkasuma warroonni afaan Oromoo dubbatan kun isin hunda keessaniif oduu gammachiisaadha. Garasitti osoo hin darbineen duratti immoo chaanaal Oromoo Samsung please subscribe godhaa. Akkasuma immoo viidiyoo keenya like share gochuu kan irraanfanne chaanaalli Oromoo Samsung kan Oromoo hundaati kan keenyaadha kan keessanii. Kanaafuu chaanaala keenya wal wajjin taanee haa guddisnu akkasuma immoo afaan keenyas afaan akka addunyaatti akka afaan teknooloojii ta'ee guddatuuf dhiibbaa akka wajjin goonu amma humni keenya danda'een waamicha isiniif dhiyeessinaa jechuudha. Haye gara barnoota keenya har'aatti yeroo darbinu immoo duraan dursamee Telegraama keenya seennee anama fakkeenyaaf afaan Oromootiin fayyadamaa jira akkuma argitan kana haa ilaallu. Akkuma amma isin argitan ani Telegraamni kiyya afaan Oromootiin fayyadamaa jira jechuudha. Akkuma isin amma argitan wantiiwwan kun hundi amma fakkeenyaaf garee haaraa haasaa icciitii haaraa karbeeksisa haaraa kan jedhu kunniin amma fakkeenyaaf kunniin bakka iddoo new group jedhusan akkasuma create channel or new channel iddoo dhusan irratti amma fakkeenyaaf karbeeksisa haaraadha. Hundi afaan Oromootti akka jijjiirameera jechuudha. Afaan Oromootti amma translate godhee afaan Oromootiin fayyadamaa jira jechuudha. Afaanuma beekuun. Kallattiiman gara barnoota keenyaatti haa darbinu. Liinkii afaan Oromootti translate akka gootaniif itti dhimma baatan yookiin itti gargaaramtan kallattiidhaan Telegraama keenyarraa argachuu dandeessu jechuudha. Anama fakkeenyaaf liinkii afaan Oromootti translate Telegraama keenya godhu qopheeffadhee qaba waan ta'eeyyuu isin kallattiidhaan yeroo liinkirra cuqaastan kallattiidhaan garanatti isin dabarsa jechuudha. Salphaadhumatti hojii baay'ee isin hin barbaachisu. Wanta irraa isin dhibus hin qabu jechuudha. Yeroo liinkii irratti cuqaastan bifa kanaan bifa desktop ta'ee isin fida jechuudha. Kanaafiyyuu zoom gootanii yookiin guddistanii ofitti harkistu jechuudha. Bifa kanaan quba lamaan suutettanii akkanas guddistanii as fiddu. Amma wanti isin irraa eegamu bakka kanarratti keessan afaan Oromoo hin qabu waan ta'eefiyyuu English jedhee other languages jedha. Iddoo other languages jedhu kanarratti kilik gootu. Erga yeroo takkaaf kilik gootanii bifa kanaan kan isin fidu jechuudha. Erga inni bifa kanaan isin fidee bakka kanarratti afaan Oromoo ittanii barreessitan. Afaan Oromoo ittanii yeroo isin barreessitan bifa kanaan isin ba'a jechuudha. Yeroo takkaaf ergasii yeroo inni isin ba'e irratti cuqaastu kallattiidhaan bifa kanaan isin dhufa jechuudha. Erga inni bifa kanaan isin dhufe as iddoo use Telegram in afaan Oromoo jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Hubadhaa akkan dogoggorree kallattiidhaan iddoo use Telegram in afaan Oromoo jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Haala kanaan amma bakka kanatti Telegram isin filachiisaa bakka kanarratti Telegram filattu jechuudha. Haala kanaan yeroo haala kanaan filattanii change language jedhee Telegram keessanirra kallattiidhaan isin galchee akka afaan jijjiirattan isin gaafata. Kallattiidhaan irratti cuqaastanii afaan keessan jijjiirattu jechuudha. Amma haala kanaan afaan kiyya jijjiiradhee jira jechuudha. Amma Telegraama irratti afaan Ingiliffaarra gara afaan Oromootti jijjiiradhee jira. Meechee kaagoonu fakkeenyaaf yeroo isin cuqaastan kenoo haala kanaan jechuudha kan afaan Oromootti jijjiiradhee jira jechuudha. Kallattiidhaan yeroo haala kanaan jijjiiratan fakkeenyaaf seetingoon isaa haala kanaan dhufa jechuudha. Erga haala saniin hojii xumurtanii yoo feetan afaan Ingiliffaatti deeffachuudhaaf iddoo qindaa'innoota jedhu kanarratti yeroo cuqaastan ergasii xiqqoo gad darbitanii bakka kanarratti iddoo gargaarsa jedhu walitti language iddoo itti argattu. Ergasii afaan Ingiliffaarratti bifa kanaan deeffachuu dandeessu jechuudha. Bakka kana amma kallattiidhaan afaan Ingiliffaa jijjiiree jira. Erga hojii san xumurtanii kallattiidhaan gara liinkii sanii isin barbaachisu jechuudha. Liinkiin sun kallattiidhaan biroosara keessanirra isin galcha waan ta'eefiyyuu asirratti immoo ergasii eega afaan Oromoo aad gootanii Telegraama keessanirra as fiddaniin boodatti Telegraama keessanirratti afaan keessan liinkii saniin alatti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma eelagaa haala kanaan afaan Ingiliffaa jijjiiree afaan Oromootti deeffachuudhaaf eddee seetingeetu kanarratti cuqaasaa.
ergasii gadi bu'ee iddoo language jettuun argadha jechuudha. Ergasii kinoo afaan Oromoo add godhee dura bakka kanan jiru jechuudha afaan Oromoo. Amma immoo afaan Oromoo as fidadheera. Kallattiidhaan afaan Oromoo irratti kilik godhadhee haala kanaan afaan Oromootti jijjiiradha jechuudha. Akkuma isin argitan amma afaan ani ittiin fayyadamu akkuma isin amma argitan iddoo amma ramee alfee jaalalaa jedhu kanarra online kasilaa jechuu qabu sun sarararra jedha fakkeenyaaf bakka kanarratti online ka jedhu sarararra jechuu jira. Haala kanaan yaadachiisawwanii fi sagaleewwan akkasuma mateenyaa fi eegumsa iddoo daataa fi kuusaa akkasuma qindoomina haasaa waa hunda jechuudha afaan haala kanaan afaan Oromootti jira. Mee fakkeenyaaf amma yeroo chaanala groupii garaa irra galtan jechuudha. Haala kanaan amma fakkeenyaaf amma chaanala keenya irra yeroo galtu akka maamiloota iddoo kanarratti sila duraan members iddoo kanarratti maamiloota jechuudha. Haaluma isin amma argitaniin karaa beeksisa uummataadha. Iddoo kanarratti chaanala keessaa jechuu ture karaa beeksisa uummataadha jechuudha. Settingoon isaa jalas gabbuutanii yoo ilaaltan fakkeenyaaf kanneen galmaa'an miseensonni keenya kanneen galmaa'an jechuudha. Iddoo kanarratti members iddoo dhusan irratti kanneen galmaa'an jechuu jira. Akkasuma to'attoota jechuun admiinota jechuudha. Iddoo kanatti admiinonni akka chaanala kanarra nama 3 to'atamaa jiru kan nutti argisiisu admiinota jechuudha. To'attoota immoo bakka kanarratti haala kanaan afaan Oromootti jijjiiramee jira jechuudha. Suurawwanii fi suur-sagalee akkasuma qabsiisota jechuun bakka kanarratti qabsiistota jechuun liinkiiwwan jechuudha. Linkiidha bakka kanarratti linkiiwwan amma linkiiwwan nuti maxxansinedha jechuudha. Linkiiwwan haga kana akka nu maxxansine as keessaa nu beeksisuu jira. Fakkeenyaaf chaanala kana keessaa yeroo isin amma liiftii qabachuudhaaf yookiin keessaa ifirra balleessuu barbaadanii karaa beeksisa keessaa bahi jedhama. Bakka kanarratti immoo tuqaa sadan kanarratti illee yeroo cuqaastanii ilaaltan kunoo amma fakkeenyaaf iddoo kanarratti iddoo duraan amma bakka amma silaa liiftii dhusan jechuudha. Amma immoo bakka kanarratti karaa beeksisa keessaa bahi jedha chaanala kana keessaa liiftii qabadhu jechuu jira jechuudha. Haala kanaan afaan keessanitti jijjiirattanii afaan Oromootiin irraa fayyadamtu jechuudha. Afaanuma beektanii jechuudha. Telegiraamaan afaanuma kan keessaniin afaan dhaloota keessaniitiin akka fayyadamtan isin gorsina jechuudha. Carraadhuma kanaan warroonni gaafiiwwan keessan karaa iddoo garaagaraatiin nu gaafatan akka gara urjiineetti dhuftanii asirratti gaafattan isin gorsina jechuudha. Urjiineet waltajjii marii fi gaafiif deebii jechuudha. Gaafii asirratti ni gaafatu deebiin kallattiidhaan isiniif deeffama akkasuma marii garaagaraa wal mari'achuus dandeettu. Hagammaatti warroonni gara urjiineetti dhuftan miseensota keenya baay'ee isin galateeffadha galatooma jecha. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aarraa akka waa hedduu hubattan abdii qabna jechuudha isinirraa. Maarree isin hundi keessanuu afaan keenyaan akka telegiraam keessan fayyadamtan abdii qabna. Afaan keenya wal wajjin taanee guddisnu akkasuma chaanaalli Oromoo Saamsang kan keessanii kan Oromoo tajaajiluuf qophaa'edha. Kanaafiyyuu chaanala keenya haa guddisnu afaan keenya haa guddisnuun dhaamsa keenya akkasuma chaanala keenya lammaffaa Aramee Online subscribe gochuu akka hin irraanfanne gamoonumaan isin beeksisna barnoota keenya birootiin hamma walitti deemnutti har'aaf nagaatti isiniin jenneerra.